Badhaasa jechuun maal jechuudha argite? Badhaasa miti ree? Inni amma bareedumsi isii argee osoo hin ta'in, dheerina isii osoo argee osoo hin ta'in, qal'ina isii argee osoo hin ta'in, rifeensa dheeraa isii sana argee osoo hin ta'in, daansii isii kan isiin akkas gosan argee osoo hin ta'in. Sigale siree gubbaa isii argee osoo hin ta'in sigale miti waa tokko argeen guyyaa wayii mana isii dhaqnee ni mi'aaya maalta badhaatu wajjin jiraachuu qabaa jedha. Akkamitti wajjin jiraata? Akkuma namni itti wajjin jiraatutti siree takka irra ciisanii makaddaa jidduu naqatanii biddilibsii takka uffatanii maal jettan hanga saniisillee waa hundaan na gargaartu guyyaa takka takka yoo nyaatin mataan naan zoora duudina dhukkuba namni sukkuun na barbaachisaa jedha. Sun rakkoo qabu boodaas ofna haa isin ayyamtu eene. Yoo dugdi dhukkube mana kiimiyaa dhaqu. Haakimiin sukkumtu akka isiin nama sukkumsanitti. Harki isii waa hundaan mi'aa nyaata qofaa miti. Sukkuun malee tolchite beeti. Ispoortii daleedi kanaaf akka duuti qaqallatee argite. Amma uummata kana fuuldura akkasii gaafannu kana fakkaata maal jettaan? Daa ofuma dalagaatu yoo dugdi dhukkube immoo manuma kiimiyaa deemuun jira. Hin ayyamtu jechuudha? Laan ayyamu. Maaliif? Inni ayyamu akkamitti jaarsa kooti dugda sukkuumti isheen. Atiin deema jennaan cinqaa guddarra jira. Takka gara dhukkuba takka duudee dhukkuba. Takka mataa dhukkubaati. Amma wanni dhibee kee kana hunda naaf fayyisu waa tokkoo jedhe. Maal jettee adda silaati? Maarree badhaatu sararatanyaa godhachuuf immoo. Badhaan sumaa si aarse. Maaliif akka aarte fuula gurtee laalte? Sarratanyaan itti fakkaadhe dheetani. Itti fakkaate. Hojjettuu itti hin fakkaanne ammoo yoo hojjettuu natti fakkaate yoo jette ani hojjettuu hin ta'u. እንግዲህ ማለት ነው ፕሮግራሙ እንደቀጠለ ነው። አሁን ጫልቱን እንግዲህ ሱመያ ልታመጣት ሄዳለች ማለት ነው። ሁላችንም እዚህ ማን እንዳለ የምታውቀው ነገር የለም። ስለምንም አይነት ፕሮግራም የምታውቀው የሰማችሁ ነገር የለምና አይኗን አስራላት ነው የምታመጣት። ሱመያ ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንትን አለ ሰርፕራይዝ እናደርጋት ነው ማለት ነው። እየጠበቅን ነው። kabajamtoota furtoota keenya akkuma isin Sumayyaan ija hitee nuuf fiddi yeroo isin dhuftutti nam tokko dubbachuun qabu Sumayyaan callisee dubbatte hatti sholle jechuun hin jiru jechuudha. Hara callisa nam tokko callisa nam tokko dubbachuun qabani hin asaasinallee iddoo kana yeroo isin geette buuf itti goonanii ija afoo ijarraa hiittanii jechuudha surprise hiittaniin Sumayyaan akka nuuf fiddu haa deemee nu yasin nu wachi Chalisa akan ada baca akan ada jatuh Itu, kursa itu di sebelah mana? Wala lagi. Untuk berawat. Wala tiyu mana jadi? Wala kau buat apa? Mata kerap ini mata kan. Walka bekerja.
dapat dem. Tiko dem dapat. Surprise. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa caaltuu qofa osoo hin taane nu hunda yeroo surprise nu xiqqoo waatu jidduun uumamee jennaan caaltuu sunuus hundi kennaa yoo rifanne surprise caaltuu. Surprise taatee. Baga walumaan gammanne. Eentu surprise godhe seetee yaadda? Hajji. Maaliin beekte? Fuuluma sarara. Hajji eentu surprise? Maal jettas? Anuma godhe kamarree. Dhibbaan dhibbaa amantee? Dhibbaan dhibballee miti dhibba keessa 50. Maali shakkii 50 goote? Waan guyyaa duraa naa godheef. ጫልቱ እንግዲህ እስኪ ማን ሰርፕራይዝ ያደረገሽ ይመስልሻል? ሀጂ ሀጂ ነው። ሀጂን ብቻ እስኪ ግምት ሌላ ሰው ጨምሪ። አብዲ አብዲ። እሺ በመጀመሪያ ሀጂ ብላለሽ፣ ቀጥላ አብዲ። ሶስተኛ የምታስቢው ሰው አለ? አንቺ። ሶስተኛ ሰው ሱመያ ሱመያ ራሷ ብላሽ ነው። አራተኛ በቃ እንግዲህ ከአንድ እስከ 3 ነው ግምት። ሬዲ ገምታለሁ። ላ አራተኛ አራተኛም ቤኩ ቤኩ ኢጣቦቱ hordoftoota daawwattoota keenyaa caaltuun miskiin hajji takkitti waan eenyu si godhe hajji maali si godhe dhiyootan si godhe miti tamam dhiyootan haflaa si godhe inni maaliif lamas si godhe maaliif godha hin beektu hin beekin kalaas nas si beessa har'a bagaa beeku baatte har'a nas beessuu deema meeti badhaatu kottas nu dhaabadhu hordoftoota daawwattoota keenya kalaas amma iccitii jirtu itti muu deemna caaltuu sooftii faa qopheessa fi akka isaa kan bootti taate badhaatus nu dhaabadhu yoo akka isaa kan bootti taate hajjiin dhiyootan haflaa bareedduu guddaa fi haflaa ajaa'ibaa boombiidhoos kana siif godheetiniin si geeggessuuf waa hunda si qopheessee namoota hiriyoottan maatii guutuu waamee walitti qindeessee haala sanii siif godhee jira amma lammatas eenyuma siif godhe eenyu hin beekne kalaasitti hima dhugamaan ati duruu beektee jirta ati cimtu duraan ni beekta kan siif godhe hajjiidha. Maaliif jettoo? Maaliif jechuun bareeda. Asilaa maal shakkita? Amaan shakku. Mee isiitan si fuulduratti maaliif waame? Anum beeku. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya kalaas itti muu deema garaan nama muru jiraan iccitii dho'isuun beeku beektanii. Yoo iccitii qabadhen garaan na boqokaa. Kalaas sitti haa mure? Natti mee. Sitti ma? Natti mee. Tole ayyin booyini. Kanaafuu kalaasitti hima isiin tun wal baradhaa badhaatu jedhamti. Akkam badhaatu. Wal beekuun wal beektan na fakkaate wal baradhaa jechuun kiyya amma akka haaraatitti wal baradhaa jechuun kiyya waan biraatiifi innis maal yoo taate wanni haflaa xiqqoo tana siif qopheessee sarpiraayis godhe waa lamaaf godhe tokko siifi tokko maali? Tokko maali? Tilmaamee tokkisan. Maalan hin beeku. Maal shakkita? Amaan shakku. Akkuma beektu hajjiin nyaata dalaguun beeku, uffata miiccachuun beeku, gabbee waa dalagachuun beeku. Kanaaf cinqama. Kanaaf rakkata. Garan mummuraa atiin deema jennaan. Cinqaa guddarra jira. Takka gara dhukkuba takka duudee dhukkuba. Takka mataa dhukkubaati. Amma wanni dhibee kee kana hunda naaf fayyisu waa tokkoo jedhe. Maal jettee adda silaati? Maarree badhaatu sarraatanya godhachuuf immoo. Badhaatu maasi aarse. Maaliif akka aarte fuula gurtee laalte? Sarraatanyaan itti fakkaadhe dheetani. Itti fakkaate. Hojjettuu itti hin fakkaanne ammoo yoo hojjettuu natti fakkaate yoo jette ani hojjettuun ta'u. Kanaafuu sarraatanyaan si wayya. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya kalaas amma gara akiraatti deema itti hima. Hajjiin akkuma isin jedhu waa hunda adda isaa godhachuu hin danda'u ati biraa deemnan caaltuun na biraa deemnan caaltuun tiyya qastiin tiyya na biraa deemnan coggoorran nan daakuu jedha. Wanni hin daa'ineef maali waan nyaatu? Waan nyaatu. Silaa ati jiraattee waan nyaatetti kennite coggoorran seeran daaga. Ammoo
Yoo ati biraa deemte cogorraan daakuu jiruuf nyaatuma isaa yaadatiin nama argitee garaa isaatu ammaanuu huqqatu eegale. Ammaanuu ati deemaa karaa eegalaan huqqatu eegale. Haflaan kun kan marsaa lammataa iskutu marsaa lammataa wanni walitti qabee siif godhee fi asitti kan nama waamee nama wal si barsiisuu barbaade inni wal si barsiisuu fi wal si barsiisuu barbaade. Duraa wal beekna. Wal barachuun sanii miti amma wal beektan badhaatu ta'uu fi ganda akkanaa galtii nama biyya akkanaatii beekta. Amma garuu bakka akkanaatti dhufuu deemti waan akkanaatiif dhufuu deemti waan akkanaa dalaguu fi waan akkanaa jedhee siif ibsuuf. Tole naaf ibsa. Innis maal yoo kan jettaa anas siif ibsaa inni sirraa qaanfateetiin isinummaan maanguddoo isin ergadhe caaltutti isinummaan naa ibsaati isin fuulduratti waan isin kabajjuuf waan isin jaalattuuf isin salphistuuti ana yoo adda kee taate yoo kan mataa ganna dhoofti yoo kana dhiiste bootti nuun jedheeti kanaafuu kabajaa fi jaalala si qabnuun akka nu hayyamtu gaafachuuf dura waan nu si gaafannu sun na hayyamta. Waan gaarii yoo ta'e. Wama gaariidha waan badaajii yaadeen beeku. Wama gaariidha dubbiin. Innis maal yoo kan jettaate innis maal yoo kan jettaate akkuma argitu badhaatuu tana. Maqaa badhaatu jechuun maal jechuudha argite? Badhaasa miti ree? Innis amma bareedumsi isii argee osoo hin ta'in dheerina isii osoo argee osoo hin ta'in qal'ina isii argee osoo hin ta'in rifeensa dheeraa isii san argee osoo hin ta'in daansii isii kan isiin akkas gosan argee osoo hin ta'in si galee siree gubbaa isii argee osoo hin ta'in siif galee miti waa tokko argee guyyaa wayii mana isii dhaqnee ni mi'aayaa ni mi'aayaa maaltu ni mi'aayaa harki isii kan nyaanni isii bareedee nu kennite ajaa'iba mi'aa mucattiin tun dhuftee na nyaachisuun dirqamaa jedhee caaltuun na biraa deemtu an nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Maal inni harka hin qabu? Inni harka akkoo beektu dalaguu hin danda'uti nyaanni isiin harki isiin bareedu ajaa'iba mi'aa kanaaf natti tolaati hayyama caaltuun haa gaafadhaati badhaatu wajjin jiraachuu qabaa jedha. Akkamitti wajjin jiraata? Akkuma namni itti wal jiraatutti siree takka irra ciisanii makaddaa jidduu naqatanii biddilibsii takka uffatanii maal jettan hanga sanis illee waa hundaan na gargaartu guyyaa takka takka yoo nyaati nyaatin mataan naan zoora duudina dhukkuba namni sukkuun na barbaachisaa jedha. Garuu akka waan akka waan hin jenneetti kaasee ta'u duraas ta'e sun rakkoo qabu boodaa sofna haa isin hayyamtu eene. Yoo dugdi dhukkube mana kiimiyaa dhaqu. Haakimiin sukkumtu akka isiin nama sukkumsanitti. Harki isii waa hundaa mi'aa nyaata qofaa miti. Sukkuun malee tolchite beeti. Ispoortii daleedi kanaaf akka duuti qaqallatee argite. Amma uummata kana fuuldura akkasi gaafannu kana fakkaata maal jettaan? Laa ofuma dalagaatu yoo dugdi dhukkube immoo manuma kiimiyaa deemuun jira. Hin hayyamtu jechuudha? Laa hin hayyamu. Maaliif? Inni hayyamu akkamitti jaarsa kooti dugda sukkuumti isheen. Maal rakkoo qaba duuti si sukkuumtee akka inni si jalaan miidhamne. Laa omaa rakkoo hin qabu yoo miidhame mana kiimii dhaqa. Hayyee kaayetti badhaatu kalas siif hin hayyamne. Madaraka gubbarraa akka nu buute madaraka ol nuuf deebi'i waan dhaammatte yoo qabaatte amma fixadhuu bahe. Maan qabdu? Qofaan kuttee qofaan kuttee akka sirrittoota daawwattoota keenya caaltuun sarpiraayizii silaawwan inni godhee faala kanaan xiqqoo qopheessee maal jedheetiniin isiin naa wajjin haa jiraattu hayyamaa fi ammas geegessaa guyyaa aakiraa jedheetiin hajjii siif qopheesse. Kanaaf yeroo siif qopheessu kana nagaan deemii qofa osoo hin ta'in badhaatullee nagaan galii haati jettuu ni barbaadetti. Nagaan galiin hin jiru nagaan deemii jechuudha. Deemii qofa? Isin nagaan natti as galee jedhee nomaan rakkoo qaba. Laa rakkoo qaba. Diddeereem dhugama onni irraa diddeemo uummata qaanfatte moo kaameraas fuuldura sun jiru kan qaanfatte. Onnee dhumarraan didde. Onnee marraa didde. Ayyee kabamaa gochuu hin dandeenyu. Eega jette waa hundaafu eega jette waa hundaafu maa gochuu hin dandeenyuti. Waan asitti walisi qabaniif waan si waaman asitti tilmaamtee dadhabde kanaafuu eenyu sarpiraayisii godhe gara xumuraatti deemna isaanumaan siif faayamanii abdiin eessa kutan. Abdii faayis jiran. Abdallaa qabi. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa caaltuun baay'ee tilmaamteerti. Garuu haa tilmaamtullee waan tokko waa yaaddamma dubbatteerti. Amma yaada keenyallee goola buddeemaa jirra. Akkuma argitan hordoftoonni keenyaa fi kabajamtoonni keenya keessumoota keenyaa hunduun jiranii asumaan ammoo. Ookee hordoftoota keenya deebi'ee dhufee jira abdiin gabbee hin beelee na fakkaate waan nyaatu jiraachi yookaan fincaanuuf seenee hin beeku. Akkasi mee shokosin adiisa. Kanaafuu amma maaliif caaltuu asitti dhuftee caaltuu sitti muu deemna garaan si muruu jiraa gamma asii kukkutuuf yaran si guggubuu jiraame
Anzi yaa gubadhu. Caaltuu maaliif haala kanaan mana kanatti isii dho'isinee osoo ittiin himin haala kanaan finnee asitti qopheessinee sarpiraayiz goonee eenyutu godhee maaliif godhamte kan jedhu sitti himnu. Eegayyatti natti maayitee jirti. Viidiyoon kun waan dheerateef viidiyoo ittaan irratti caaltuu itti himna. Maaltu itti dhagayame akkam taati maal taati viidiyoo ittaan irratti eenyu sarpiraayizii godhee sagantaan kenna achi waan kee kallee murraa itti fufaa yoo viidiyoo kana fittan viidiyoo ittaan guyyaa lama booda nu eeggadha. Hanga dhumaatti nu wajjin tura sagantaan kenna xumuramne ganaa sagantaa keekitu jira sagantaa kennaatu jira akkas kennaan irraa kan nama hundaati miti je qofa dhiyoota na arrabste warra dhiiraa waan bittan nu jette viidiyoo hanga dhumaatti daawwadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. Viidiyoo ittaan irratti si himna tole. Akkasii.